ሐባቢ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። እጅግ የሚያሳዝን ነገር ሳውዲ አረቢያ ጣይፍ ላይ የተከሰተው እንግዲህ መላሂ እዚህ መጫወቻ ቦታ ላይ ይሄ ፓናዶል ይባላል። ይሄ መጫወቻው እንግዲህ ወደ 23 ሰው ነው የሚይዘውና ከነዚህ 23 ሰዎች ውስጥ እንግዲህ 3 ሰዎች በጣም እንደተጎዱ ነው የሰማሁት። እጅግ ነው የሚያሳዝነው። በተለይ ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ እህቶቼ እንደነዚህ አይነት ቦታ ከአሰሪዎቻችሁ ጋር ስትሄዱ ጥንቃቄ አድርጉ። በጣም ነው የሚያሳዝነው ወላሂ። ከ23ቱም ያው እንግዲህ ተጎድቷል፣ ግን 3ቱ በጣም ከባድ አደጋ እንደደረሰባቸው ነው እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት። እንግዲህ ለተጎዱትም አላህ አፊያቸውን ይመልስላቸው። ሁላችሁም በተለይ ጣይፍ ያላችሁ እህቶቼ እንደዚህ አይነት ቦታ ስትሄዱ ጥንቃቄ አድርጉ። ቪዲዮን ሼር አድርጉት። Tolega viidiyoo kana ilaaltaniittu dhugaa dubbachuun viidiyoon kun jechuudha waan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibu fi namoonni keenya gaafa gara tokko deeman gara biyya namaa gaafa deeman gaafa alatti bahanii firiideemii argatan jechuudha. Kaayyoo isaanii sagaleessaa sun dagatu. Kaayyoo isaanii sagaleessa akkamitti akka turanii kaleessa maal hojjechaa akka turanii hin dagatu jechuudha. Akka ibaluun ta'a morma nama jallisaa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Akka ibaluun ta'anii morma nama jallisaa jedha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana jechuun maal jechuudha? Ani waan tokko yoon qabaadhe yookiin haadha qabeenyaa tokko yoo ta'e abbi tokko immoo dhufee akka kosuun ta'uu yoo barbaade hin barbaachisu jechuudha. Isinii galee miidhaa sirraan gahaa jechuudha walumaa galatti. Innaa mee ilaala amma viidiyoo kanarratti ijoollee keenya ijoollee Itoophiyaawiti. Ijoollee Itoophiyaawiti jechuudha. Kan kaleessa hojjetan dagatanii isa kaleessa mana namaarraa hojjetan dagatanii har'a immoo ala bahanii waan akkasii taphatu. Kunoo miidhaa isaanirra ga'e ilaalaa dhugaa dubbachuu. Tolee ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gidduu bakka jirtanitti nageenyi baraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba, nagaarraa afaan qaba. Isinis akka nagaa taatan abdii guutuun qaba jechuudha. Egaa warri mana kanaaf haaraa taatan laayik, sabskiraayib, sheer gochuu hin dagatiin isiniin jedhan pilees. Sabskiraayib naa godhaa sa'aatii naa ilaalaa. Viidiyoo kun naa ilaalaa pilees gaayis dhugaa rabbii. Viidiyoon kun naa ilaalamaa hin jiru. Na viidiyoo kun naa ilaalaa isin jechuun barbaada. Egaa har'a immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoo kanarraa waan guddaa akka barannu abdii guddaan qaba jechuudha. Maaliif viidiyoo kana yoo ilaaltan waan baay'ee nama ajaa'ibudha jechuudha. Na hamma dhuma sagantaa kootti na waliin turaa isinii jechuun barbaada. Mee viidiyoo dhageessaniittu viidiyoo gara jammaraa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ijoollee magaalaa Dubaayitti wanti kun kan ta'e jechuudha. Dubaayii keessattidha kan inni ta'e. Egaa warroonni warra kamiitii ala bahanii warroota ala bahanii fataa jedhanii jechuudha. Bashannana bahaniitu kan isaan akkas ta'an jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ani wanta kana baay'ee tokko na sodaadha. Dhaqeellee hin beeku gaafumaan akkasitti miidiyaadhuma kanarra taa'ee ilaalu jechuudha. Baay'ee tokko na jibbaani wanta kana. Dhugaa dubbachuuf na jibbisiisaani jechuudha. Maaliif hojjettanii? Humna ofii malee waan tokko yaabbachuun, humna ofii malee, yaqimee ofii malee waan tokko gochuun ulfaata waan ta'eef. Waan tokko gaafa goonu dura tempereecherri koo akkamii? Ani nama akkamiiti? Ani maalan hojjechaa ture? Jennee ofii madaaluu qabna ture. Hamma ofii madaalletti, hamma ofii hin beeknetti, hamma haala ulfaatina qaama keenyaa, hamma dhiiga keenyaa, tempereechera keenya osoo waan tokko hin ilaalamin har'a ormi yaabbateef yaabbachuu hin qabnu ture. Nama 23 laa warra yaabbatamu. Nama 23 keessaa nama 3 rakkoo guddaan gaheera jechuudha. Tokko duuteetti nama 2 immoo rakkoo guddaan irraan gaheera jechuudha. Kun egaa jechuun maaliifidha? Haala osoo hin beekin biyyumti yaabbateef dhaqanii yaabbatan. Biyyi godheef dhaqanii godhaniitu waan hin taane keessa galanii jechuudha kunoo. Kana jechuun kaleessa mana namaa gaafa jirru maal akka hojjechaa jirru beekuu qabna. Maal akka hojjechaa turre beekuu qabna. Hojii akkamii akka hojjechaa turre beekuu qabna. Nuti dhugaa dubbachuudhaaf yaada keenya hafuuruma keenya nu keessa jiraa dubbanna malee ani amma akka mataa kootti humna tokko ittiin qabu dhugaa Waaqayyo waan
tokko fuudhee hojjechuu danda'u jechuudha. Maaliif bakka nama dadhabsiisa osoo hojjechuu yoo baatte haalli kee hundumtuu biyya kanatti sirrii miti. Namni ani fayyaadha jedhu tokkollee hin jiru. Innaa kana zim jedhanii ijoolleen keenyi inni tokko yaabbateef wal ilaalanii dhaqanii yaabbatanii dhaqanii har'a balaan taanirraa walirraa gahaa jiru jechuudha. Balaan taanetu isaanirraa gahaa jira jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Hin barbaachisu kun. Waan tokko hojjechuu dura bakka hamma keenya ilaaluu, humna keenya ilaaluu, dandeettii keenya ilaaluu qabna malee zim jennee waan mantaanii hojjechuu nurra hin jiraatu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuuf amma kana gaafa ilaalu keessattuu ijoolleen Dubaay jiranii warroonni bahan jechuudha. Wanta akkasii kun hin barbaachisuuni. Kana qofaa miti. Ijoolleen Dubaay keessa jiranii warroonni ala bahanii firii deemiidha jedhanii warroonni firii deemiidha jedhanii ala bahan waan hin taane keessa galaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf qeequu yookaan irratti ka'uu osoo hin taane kaayyoo kaleessa manaa baane suniif beekuu nurra jiraata. Kaayyoo kaleessa manaa baane sun tokko gaafa ala baane maal hojjenna? Tokko gaafa ala baane ijoolleen maallaqa irratti rakkoo qabaa. Akkasuma immoo namoota walitti dhuftaa. Gaafa namoota sunii walitti dhufte immoo riileeshinii nama akkamii wajjin akkatti uummattu dhala gaafa ala baatu jechuudha. Riileeshinii akkamii akkatti haasoftullee asumadha. Kanuma keessa immoo gara nama kan jaalalatti dhuftaa suniin immoo onlaayiniidhaan wal bartu yookaan qaamaan walitti dhuftu. Namoonni dhuguma dubbachuuf biyya kanatti wal jaalatanii jireenya gaa'ilaa wajjin kan jiraatan amma xiqqoodha. Warroonni keessattuu ala bahan kun jechuudha. Namichi alatti si waamu yookaan namichi alatti onnee dhuguun fedha mataa isaatiif si waama malee dhuguma gaa'ilaaf si waama miti. Amma baay'ee isaaniitu ijoollee baay'ee isaanii kufee akkasumas jedhanii kan oolni bakka mana kireeffatanii hojii dhabamuurraan kan mana kireeffatanii gatii mana kiraa sun immoo irraa kan falee itti taphatee kan biraa deemu hedduu isaaniitu jira. Hedduu isaaniiti jechuudha. Kun immoo hin barbaachisu. Maaliif tokko kaleessa gaafa manaa baane maatiin keenya waan qaban nuti xuruurfatanii dhalli keenya nu haa jijjiirtu ofiisaa jijjiirtu jedhanii kan isaan nu ergan jechuudha. Nuti garuu isa maatiin keenya nuuf jedha sunis dagannee ofii keenyas isa kaleessa waggaa 4 waggaa 5 mana namaarraa hojjechaa turre sunis dagannee kalee amma mee dhugaa dubbachuu fi wanti sunii galuu qabu maal iseetan. Ana nama kilaasii kana keessatti uffata nani kilaasii kana keessatti uffadhuu fi uffata nani kilaasii kana keessaatii gaafa baay'ee uffadhu garaagarummaa akka qabu beeka. Kana hunduma dagatanii akka waan kaleessa jireenya gaarii jiraatanii akka waan kaleessa ija nama hallaalle akka waan kaleessa hagabuu hin bullee hin eebonne akka warra abbaa qabeenyaa ta'uu barbaadu. Gaafa firii deemee argatanii uffanni guyyaadhaa guyyaatti xalabama. Nyaanni yoo barbaade manatti isaanii xalabama. Wanta barbaadan manatti godhatanii firii deemee argatanii har'a immoo fa'aa jedhanii hin bawwala isaaniitti. Yoo achitti yoo bahan waa meeqa hojjetu. Amma mee dhugaa dubbachuuf namni maatii isaatii bilbila hin bilbilin jira. Namni maatii isaatii bilbila hin bilbilin jira. Maaliif waan argatu inni har'a fa'aa jedha miindaa isaa ji'aan nuuf eeggata. Miindaa ji'aan nuuf eeggata. Ishee har'a fudhatee dhaqee ittiin fa'aa jedhee gala. Ishee ji'arraas juba ji'aan bahu waan ta'eef isaan akkanatti akkas godha. Kun egaa tokko kufaatii sumaaf mataa keetiif kufaatii cumaadha. Hawaasa naannoo irratti namoonni ati nama taatee dhalachuu keetii fi boru fakkaattii kee lafa keessaa namni dhalli ati teessisuuf maal sirraa baruu qaba. Hawaasni naannoo maal sirraa baruu qaba. Akkasuma obbolaan kee warri sii gadi maal sirraa baruu qaba. Kana hojjedheen namoonni kana narraa baruu qabu. Kana agarsiisa. Kanaan immoo faayidaa akka kanaan godha. Jettee karoora hin baaftu yoo ta'e gola namaarraa waggaa 10 waggaa 20 waggaa 15 yoo hojjette maal faayidaa qaba. Wanta argattu xalabaatti yoo fixxee maal faayidaas. Inni guddaan kaayyoo fi beekuudha dura. Malee inni tokko muka yaabbateef muka yaabbachuu nurra jiraatu kun kaayyoo fi beekuudha. Warra nama waggaa meeqa mana namaa keessa hojjetan warra akkasii warra nama dadhabsiisan isaan. Ofis dadhabsiisanii maatii ofis dadhabsiisudha jechuudha. Kanaaf waan akkasii hin barbaachisu. Har'a amma gaa kun kanatu irra gahe sadarkaa kana gubbaa gahan boruma maaltu akka ta'u hin beeku. Tokko erga waaqayyo fayyaa sii kenne fayyaa keetti
fayyaa keetti boontee waaqa kee galateeffachaa hojii kee hojjechuu. Ala ba'uun rakkoon qofiirra deemee fudhachuu waan barbaachisu garuu bakka wanta hojjetu irratti maalan hojjedhaa ani maalan godhaa yoon ala bahee maalin godhaa jettee dura karoora baafachuu qabda malee ala baateef inni sun sana godheef ati sana gochuu hin qabdu. Bakka hin barbaachisu. Maaliif haqqii hin qabnu? Dhugaa dubbachuuf haqqii tokko nurra hin jiru. Amma wanti kun qilleensarra dhala. Qilleensarra wanti kun. Kun immoo hin ulfaata. Dura ilaalamuu namarra jiraata. Dhiiga ofii ilaalchisuu, hamma ofii ilaalchisuu. Ani wanta kana hojjechuudhaaf ani gahaadha moo gahaa miti jennee adda baafachuu qabna. Malee har'a madaabara baay'ee. Har'a kunoo bahanii lubbuun ofii darbuun maatii keetti yaa inni boqote maatii ofiitiif gadda bara baay'ee jechuudha. Maatiin ofii iddoo guddaatti nama eeguu, milkaa'ina kee hawwu, guddachuu kee hawwu, karaa ittiin ati isaaniif dabarsitu hawwu malee akka ati baatee karaatti haftuuf miti. Kanaaf ijoolleen keenya xinniqaaqee guddaa godhadhaa. Dhugaa rabbii xinniqaaqee guddaa godhadhaa. Wanta isin hin barbaachifne hin hojjetina. Luka lama qabaataniif muka lama koran jedha Oromoon. Kanaaf nan beekaa, natu caalaa, anatu jabduudha jettanii waan hin taane hin hojjetina. Wanta kana jira waan ta'eef. Kanaaf erga Waaqayyo fayyaa sii kennee waaqa keetiin galateeffadhu. Waaqa ofiis gaddisiisuun hin ulfaata jechuudha. Yeroo tokko hamma wanta hojjennu hundumarratti hamma malee yoo darbine, hamma malee yoo tarkaanfanne Waaqayyo namatti gadda. Ati gaafa uumaa keetiin immoo walitti buutee yookaan gaafa uumaa keessatti gadde jireenya kee bara baraa jireenya biraati jechuudha. Kanaaf inni guddaan waan manaa baaniif beekuudha. Inni lammataan immoo wanta hojjennu hundumarratti Waaqayyoon galateeffachaa hojjechuudha. Wanta humna keenyaan ol ta'e immoo gara Waaqayyootti dabarsinee dhiisuudha. Wanta nu barbaachifne immoo wanta nurraa eegamne immoo hojjechuu dhiisuudha bakka. Walumaa galatti wanta nu barbaachifne wanti tokko faayidaa qabu wanti kun dhugaa dubbachuudhaaf. Wanti tokko mee ilaalaa faayidaan isaa maalidha? Ispoortii miti humna keetiin wanni hin jettu. Otoo ispoortii ta'ee humna keetiin ofii kee dubbi jetta ta'e faayidaa qaama keetii jedhama. Kan si baatu waan biraa. Faayidaa inni qabu kunoo kana faayidaan isaa miidhaa kana sirraan malee wanti tokko faayidaa hin qabu. Kanaaf ijoolleen keenya gara fuulduraatti karoora akkasii qabdan anis bahee wanta kana taphadha warri jettan istoop asumatti dhaabbadha. Na viidiyoon koodhaa kana fakkaata gaayis. Turtii gaarii naa qabaadha. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti waan dhaggeeffattaniif galatooma. Baay'ee.